Bakka Nordofta manattu nageenya keenya sinaa qabu akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork qophii keenya Odeessaalee ka torbaanitti guyyoota 5 jimaataaf dilbatarraa ka darbe guyyaa hundumaa isinii dhiyeessinu walitti deebinee jirra. Qophii kanaan dhimmoota wayitaawoo Oromiyaa Itoophiyaa fi akkasumas addunyaa laallatan irratti mari'ataa turre har'as ajandaawwan ijoo garaagaraa qabachuudhaan istuudiyootti argamna. Ana Biraan Birruu fi Waayillikoo Guyyoo Waariyoo qophii har'aa keessummeessuudhaan wajjin tura. Guyyaa har'aa yihuun waliin argamne sababa boqonnaa so ana fi Guyyoo Waariyoo sa'a tokkoof si waliin tura gaxumuraatti wajjin tura isin jenna bagargaan dhufte. Ulfaadhu qabiyyeewwan guguddoo lama ka irraa dubbannu qabna har'asi nu beeksisi ka jalqaba. Ajandaan keenya ka jalqaba home screen gubbaatti arguu jirtan kana yuunivarsiitota Itoophiyaa barattoota sooruu dadhaban ka jedhu rakkoo qaala'insa jireenyaa sharaf biyya laanqin biyyattiin kee jirtu wal qabate qaala'insi jireenyaa uummata biyyattii gaaga'uu irratti argama. Uummata biyyattii keessa tokko ta'e iddoo tokko walitti qabamanii barnootaaf jiran barattoota yuunivarsiitiiti. Yeroo dhiyootas barattoota yuunivarsiitii qaala'insa jireenyaa hama keessatti argamu gabaasoti baan agarsiisu yuunivarsiitiin akka Dillaa Walaayita Sooddoo faanii jijjiirama meenu gubbaa godhu armaan dur beeksisaa moonaa yuunivarsiitii keessa maxxansanii beeksisanii jiranii gabaas miidiyaaleen keessa bal'inaan qabachaa jiraniin yuunivarsiitiin akka Finfinnee Jimmaa Dillaa Arba Minch Walaayita Sooddoo dabalatee barattoota sooruu dadhabuu jechuun irratti argamu ajandaa keenya jalqaba goone irra dubbanna. Galatoomii boodarrammoo dhimma haala yeroo Oromiyaan keessa jirtu irratti kan mari'annu waa'ee mooraa Oromoos irra deddeebiin tibbana haasawaa turre har'as irraa dubbannu ta'a. Nu wajjin turaa isiniin jenna daawwattoota keenya odeessa keenya karaa Feesbuukii, Yuutuubii Oromiyaa Miidiyaa Neetwork akkasumas saatalaayitii OMN ni argattu. Oduu fi odeeffannoowwan naannawaa keessan jiran karaa Teelegiraamii fi Waatsaappii asii gadi jiraniin nu dhaqqabsiisuu dandeessu. Yuutuubii keenya ka sabskraayibaroota 654 caalee jiru sabskraayib godha. Mallattoo join jettu ka yuutuubii keenya gubbaa jirtus cuqaasuudhaan kutaalee addunyaa garaagaraa kan jirtan miseensa OMN ta'uudhaan OMN deeggaruu isin dandeessisa. Super chat fi stiikarii yuutuubii keenya irraa bituudhaanis yeroo tamsaasi keenya kallattiin jiru karaa yeroo kabiraas immoo super chat fi stiikarii bituudhaan maallaqaan tumsaa OMN isiniin jenna. Karaa biraatiin immoo Facebook keenya irratti PayPal akkaawuntiin jira achirraan nu deeggaruu dandeessu. Facebook gubbaa subscribe mallattoon jettu jirti subscribe OMN jechuudhaanis maallaqa gumaachuun ni danda'ama achirraan nu deeggaraa isiniin jenna. Karaa biraatiin immoo waltajjiiwwan OMN qopheessaa jiru ka uummanni irratti walgahii OMN tumsuu lama fuuldura keenya jiru tokko ka sanbata xinnaa ittaanu gaafa 4 jechuudha Caamsaa 4 Washington DC'tti qophaa'aa jirudha. Waltajjii kanarratti argamuudhaan OMN tumsaa waamicha jedhu dabarsuu feena Washington DC Oromoo communityidha kan qopheessaa jiru. Bakki waltajjiidha magaalaa Washington DC isuma stiikarii yookiin baanarii kana gubbaatti argitanidha. Sanbattinaa dhufu waaree booda sa'aatii 2 akka lakkoofsa biyya sanaatti argamuudhaan OMN tumsaa isiniin jenna. Waltajjii lammeessoon ji'a kana keessa qophaa'aa jiru waltajjii Oromoonni Suuland kutaa bulchiinsa Suuland jechuudha qopheessaa jiranidha. Magaalaa Suusiitiitti qophaa'aa jira. Oromooti naannawaa san jirtan keessumaa Nebraska, South Dakota, Iowa, Worthington, Calgary, Green Island yookiin Island warri jirtan waltajjii kanarratti akka hirmaatan koreen OMN ka waggaa kurnaffaa OMN sabbeeffachuudhaan ijaaramee jiru waamicha godhaati jira. Waltajjiiwwan lamaan irratti argamuudhaan haala Oromiyaa irratti mari'adhaa. OMN tumsaa isiniin jenna gara ajandaawwan ijoo keenya har'aatti osoo hin darbin dura odeessaalee gaggababaa har'aa qabna. Guyyaan har'aa guyyaa hojjettoota addunyaa yookiin guyyaa dafqaan bultoota Labor Day yookiin May Day jedhama. Kutaa addunyaa garaagaraa warri jirtan baga guyyaa dafqaan bultoota geessan jechuu barbaannaa sumaanii baga geessan. Yaa baga geettaa bilishee guyyaanii hojjettoota addunyaa May Day jedhamu kun guutuu addunyaatti kabajamee ol dursatti argama. Guyyaan kun kabajaa guyyaa kanaatiif kamsi guddayyaan wal dhibdoo hojjettootaaf hojjechiisa jidduutti bar 1886 lakkoofsa faranjootaatti Ameerikaa kutaa bulchiinsa Illinois Chicago keessa dhalatirra ka'e waggaa 3 booda caamsa gaaf tokko bar 1889 gareen federeeshinii sooshaalistii idil addunyaa warra humnaan bulur qabachuun guyyaa kan jalqabsiifte waggaa tokkoon booda immoo adoolessa bar 1890 paartileen sooshaalistii Awurooppaa magaalaa guddoo Faransaay Paarisii wal ga'uun
guyyaa kanaaf beekamtii kennuu isaanii ni yaadatama. Yeroo ammaan tana kun guyyaan kun biyyoota addunyaa 8 ol keessatti akka guyyaa biyyaalessaa fudhatamee kabajamu irratti argama. Itoophiyaan guyyaa kana warqaa waliin kabaji. Akka warqaanii guyyaa dafqaan bultoota yookaan guyyaa warra hojjetee buluu kanaaf beekamtii yookaan waan maluuf kennu baatullee Itoophiyaallee warra kabaja keessa tokko biyyoota akka Ameerikaa fi Kanaadaa fa'a keessatti hiriir ba'uun dhaadannoo akka dhageessisuu fi sochii gargaraa agarsiisuun guyyaa yaadatamu. Guyyaa dafqaan bulaa jechuun namni kamiyyuu hawabaatu qofa don ta'ini خدم في طرورته أقوم في بيكم في دنديتو فيتين أجته بالكفتي جويا خان كذا تفعله خامو أدون دم فين إن دبني سامي بقول لنا بيوتو جويا إن بوجنا في رب بدي بوجو رول تو الدجاري جويا سامي بولا جويا فارس بولا جويا دفقام بولا فين بول درا كباجون نولو جنرال جويا خنا أول كبته والداني أجتو تا إثيوبيا خليسا يفسبا سني يادو تا ككريه سني جراني كالين سجرينا نميت أجرا جبرين ورا رجوك خفلتين دين كازونو سيروفتو دبلتي عميشا كديه سورة ترجمو غيان دفام بولتوتا خنول لنو لالت وان تاتيف والرقم مفيت نجته بول وان تاتيف أبشت لين بق ميوك تجيتر بغيسه غيان كونغا غيان مرغا في فايدة وجتا كبتشي سود أف يكون يادة سود أف نموتا فايدة في مرغا وجتوتا الدنيا غبارت بيساني كيستي كبتشي سود أف إفاجة قرآن يمكن شراك قرآن يادة سود أف ليل سود أف فار سود أف غيا يادة تمودا غيا كنا مو كتالة الدنيا غراغراتي مرغا في حال هوجي bakka hojii ta'uu danda'a, mindaa ta'uu danda'a, sa'aatii hojii ta'uu danda'a, faayidaa fi mirgoota garaagaraa hojjetaa ilaallatan gaafachuudhaaf waltajjiin qophaa'ee yookiin hiriirri mormii hiriirri deeggarsaasitti godhamudha. Kutaalee addunyaa garaagaraatti guyyaan kun hiriirota garaagaraatiin yaadannoo garaagaraa godhuudhaan kan yaadatamu. Guyyaa har'aa immoo gabaasii AP yookiin Associated Press baasee akka agarsiisutti hojjettootii fi aktivistooti yookiin quuqamtooti mirga hojjettootaa Eeshiyaa fi Awurooppaa keessa jiran magaalota garaagaraatti hiriira mormii keessumaa mirga hojjetaa fi qaala'insa jireenyaa wajjin wal qabatee faayidaa fi mindaa hojjetaa dabaluu wajjin wal qabatee mormii gaggeessuudhaan kabajamaatii ka jiru. Qaala'insi gatii imaammatii hojii keessumaa mootummooti biyya itti hiriirri gaggeeffame godhaa jiran mirgooti hojjetaa magaalota hedduu keessatti gaafatamaatii ka jiranii magaalota guyyaa har'aa hiriirri meeyda yookiin immoo guyyaa dafqaan bultoota sabeeffachuudhaan keessatti godhame keessaa magaalota akka Istaanbul kan Turkii jechuudha. Turkiyye Central Taksim Square bakka jedhamutti adawaabaayii Central Taksim jedhamutti godhamee jira. Indoneeshiyaa magaalota akka Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi kanneen jedhaman keessatti hiriiroti godhamanii jiranii. South Korea yookiin Kooriyaa kibbaa keessatti magaalaa guddoo biyyattii Seoul keessatti hiriirri mormii gaggeeffamee jira. Jaapaan keessatti hiriirri mormii gaggeeffameetti jira. Hiriironni kunneen haala addunyaa keessa jiru keessumaa yeroo ammaa qaala'insi jireenyaa kutaalee addunyaa garaagaraatti waan baramaa dhufee fi lammiilee dhibbaa jala galchaa jiru waan ta'eef daballi mindaa wajjin mirga hojjetaa wajjiniin imaammata hojii imaammata lebar poolisii kan jedhan mootummooti dhimma ba'aa jiran akka fooyyessan faayidaa hojjetaaf hojjechiifotaa akka kabachiisan kanneen jedhan gaaffiiwwan hiriirottooti kunneen magaalota garaagaraatti gaafataa jiranidha. Akkaatuu kaafte guyyaa kaleessaa Konfedereeshiniin waldaa hojjettoota Itoophiyaadha waa'ee mirga hojjetaa ilaalchisee gaaffii dhiyeessuu ibsa baasee jira. Guyyaa kana sabeeffachuudhaan waraanni kutaalee garaagaraatti jiru mariidhaan akka dhaabbatu hojjettooti sababa waraanaa sababa indastiriiwwan garaagaraa cufamaniif miidhaa jala galan akka hirphaman akka deeggarsi godhamuuf gaaffii jedhu gaafatee jira. Karaa biraatiin Itoophiyaa keessatti haga yoonaa minimum wage yookiin immoo mindaa gadaanaa jedhamee wanni labsiidhaan kaa'ameen jiru kunis akka furmaata argatu gaafachuudhaan guyyaa kana yaadatee jira. Konfedereeshiniin waldaa hojjettoota Itoophiyaadha. Guyyaa meeyda yookiin guyyaa dafqaan bultoota addunyaa baga geessan jenna. Yaa guyyaan gamtaanii dafqaan bultoota kunini guyyaan kun dhufee kabajamu ibsu wal fakkaatu akkana baas malee mindaa ka'umsa hojjettoota dafqaan bultoota kanayyuu waan dhimmi irra qabiin fakkaatu. Akkuma beekamu Itoophiyaa keessatti mindaanii dafqaan bulaa meeqadhaniin beekam biyyoota addunyaa gurguddatan keessatti ammoo mindaa xiqqaan ka'umsi meeqadhanii wanni beekam hin jirtu. Ibn hojjetaan mootummaatii mindaa isaa hin beeku dhimma illee irraan qaba because
Muummichi ministeera dabalate miinda isaanii dhimmirraan qabu. Miindaan kibirraa gane dana akka qoosaati dhiyeessanii mul'ata. Kantiibdotii, pirezidaantotii dhimmi miindaatuun qabanii guyyaatti miiliyoon biiliyoon hagum fedhan saama waan oolanii fi biyya immoo seera qabta seeraan bultu ta bulchiisi isaanii mootummoota qataan keessatti ammoo akkana mul'atu. Pirezidaantiin miinda mataa ofii qaba. Akimiin ogummaa gargaraatiin warri man qulqulleessu warri karaaru warri injinariin konistiraakshini kee jiru cufti waan kan qaba. Biyyooti seera qaban guyyaa kanaaf buddeen isaanii jiru isaanii waan taateef guyyaa kan bifaddaati ilaalu. Itoophiyaan ammoo addunyaa yaa kabajna malee waan guddoo dhimma kan keessa qabdulleen fakkaatu. Sunumaan wal qabate warri amma gamta kan harka qabulleen waggaa yeroo guyyaan kun kabajamuu fedhu boriyyaa ta'e dhufe miindaan nu dabalamu qaraxinurra wanni jedhee qaala'insi jireenya ulfaata jira waraan dhaaba waraan olmoos Itoophiyaa keessa waggaa jaaf deemu jira. Yeroo waraan waggaa keessa yeroo tokko nurra dhaaba jedhee qaam gaafatu soo dhimma dafqaan bultootarra agum diqqaa konsarni qab jechuu dandeenya. By the way, waa'ee mirga hojjetaa indastiriiwwan garaagaraa dhaabbilee mootummaas ta'e dhaabbilee dhuunfaa gaafa kaafnu waa'ee mirga qofa miti. Mirga hojjennu mirga mindaa qofa miti jechuu barbaadetan. Mirga hedduutu jira ka hojjetaan mootummaa hojjetaan dhaabbilee dhuunfaa keessa dalagu kan hin beekne Itoophiyaa keessatti. Fakkeenyaaf mirga sa'aatii hojjetu jira sa'aatii murtaa'ee jira. Sa'aatii sanaa ol overtime yoo dalage dabalata overtimein kafalamuufii qaba. Mirga akkasii yeroo itti gaafatu hin jiru. Mirga guddina gulantaa fakkeenyaaf profeshinii keetiin waggaa haganaa yoo dalagde muuxannoo waggaa ammanaa yoo qabaatte experience barnoota dabalataa yoo qabaatte fakkeenyaaf digirii irratti maastersii yoo qabaatte guddinni kan kee mindaan kan kee waan kan kana ilaalchisee labsiiwwan yeroo garaagaraatti biyyattii keessatti baanillee namni baay'een hin beeku. Soorama yoo baatellee mirga akkamii akka qabdu hin beeku. Baay'een labsiidhaan kaa'amanillee kan hojjettootis ogeeyyiin garaagaraa itti fayyadamne Itoophiyaa keessa hedduudha. Hubannoo baay'eetu barbaachisa. Hubannoo baay'ee barbaachisa. Hubannoon tun hanqinuma hojjetaa irra jedhetti. Yeroo iddoo namni Itoophiyaa irra baratu kaan Itoophiyaa irra biyya laallee irra dhufe hojjetaa gulantaa addaa kennuu fi miinda isa dabalu guddoo dhimma irra hin qaban. Cufti isaanii hattummata waan baay'isaniif hattoos baay'isee warri Itoophiyaa meentaalitii hattummaatuun bakcuuf jirtu. Oromoo keessallee hooggantoota keessa jechuudha. Oromoo keessa immoo hin hammaatti. Kanaafuu gaafiin akkasii hin jirtu. Gaafiin akkasii hin jirtu. Hojjetaan agam naa hojjetaa agam rakkataa agam dhibama don taane agam saame agam duroome agam maqoraddoonni jedha waan jirtuuf hojjetaan mirga keessan gaafachuun mirga seeraan jiru waan taateef seer kana mirga kana fayyadama jechuu barbaanne. Odees gabaabaa nabir jiru yoo dabarro Abrashii Ameerikaa yuunivarsiitoti gargaraa sochii mormii akkasumas deeggarsa jajjabaa raafamu irratti argamti. Mormiin guddayyoon tun yuunivarsiitota Ameerikaa kanneen akka Kolombiyaa, New York, North Carolina akkasumas Chapel Hill, Florida fa dabalate yuunivarsiitii gargara keessa barattooti yuunivarsiitii Ameerikaa hedduun mormii Israa'el irra dhageessisaa jiru. Israa'el irra mormii dhageessisu cinaatti sagalee deeggarsaa hawumat Filisxeemiif qaban bal'inaan ibsuu irratti argamu. Saatiiwwan muraasa darban qofa keessa poolisoota Ameerikaa yuunivarsiitota akka Kolombiyaa fa'aa cabsuun namoota hedduu to'annaa jala oolchuu isaanii miidiyaaleen gabaasuu irratti argamu. Akkuma beekamu lolli Israa'el fi Hamaas jidduu deemu jiru jootan jalaa qobsiisee jira. Jootan jaan darban qofa keessatti Israa'el ijoollee xixiqqoo fi aawwan uwwa dabalatee nam lakkoofsaan 34 caaloo baaftee jirti. Hamuumeen qabne madeessite magaalota Gaazaa hawumati miliyoon lama jiraatu guutuu isaanii sadarkaa olaanaa ta'een barbadeessite jirti. Dhimma kanaan wal qabate addunyaan armaan dur Israa'el gubbaa qabate cufti Israa'el irra dheechuu irratti argamti. Ameerikaa akkasumas warrooti lixa deeggarsa jalqaba irratti Israa'el godhan sunan waan duuba deebi'an fakkaatu biyyootana Qatar, Masrii fi USA'n dhiibba jajjabdu godhuu irratti argamu. Namni dhumuu jira. Israa'el maqa Hamaasiin kan booda lubbu qulqulloota gaaga'uun qabdu nagaan kabuu dhukaasii kadhaabbatu yaamishii dhiyaachuu irratti argama. Dhimma kanaan wal qabatee deebii kenne muummichi ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu yookaan Bibi jedhuun kibba Gaazaa yookaan Raafaa weeraruun kee waan hin oolle waan jedhu qaba. Haayotee yaa ammalleetti fufnaa waan jedhu kaasuu irratti argama. Kibba Gaazaa hawwanni yookaan Raafaa wanni weeraruuf haayoteen galmaan gaachuu haayoon isaanii guddayyoon Hamaas balleessuu ta'uu dubbatu ragaa addunyaanii argitee hedduun irratti ragaa ba'uu jirtuun Hamaas qof balleessuu don taane uummata Filisxeem uummata diqqayya maayinooriitti dhiyeessuun kee qubatu guutumatti duguuguu irratti argamu. Akkuma beekamu Israa'el waggoottan 80 dura gocha holocaust ka gareen Adolf Hitler raggooteen nama hedduun jala dhumachuun isaanii ni yaadatama. Kan hordofee addunyaa lafuun Filisxeem keessa lafa kennanii fi uummati bar tokko duguugi sanyii irra raawwata. Deebi'ee duguug sanyii nama irra raawwatu waan baay'ee gaddisiisaati. By the way
ilmi namaa kunini warri victims ta'ee irra barate jedhan hedduun isaanii bilisummaa lolanii gaaf bilisummaa argatan deebanii nama cuucuu warri bilisummaa qabsaa'ee deeggarsa addunyaa argate gaaf bilisummaa argate deebisee nama cuucu dhumisa salphina kanaaf uummata keenya birallee sadarkaa al namatti hin dabina namatti hin gamina wanni jennuuf guddayyoon kana bulchaan Israa'el kan ka jedhuuti malee Baayiden dhiyeen kana pirezidaantii muummichi ministeera Israa'elitti bilbilee maal jedheeni Raafa yookaan kibba Gaazaa weeraruun sarara diimataachuu qabaachuu qabdu waan jedhu guddootti baroo duratti argama because magaalaa kibba Gaazaa kan keessa namni miliyoon 2 waan jiraatuuf Israa'el haleella gospira banteennaan namoota hedduun dhumachuu dandayaa jedhu ka'urratti argama. Bulchiinsi pirezidaantii Baayiden akka malee qeeqamu irratti argama. Israa'el uummata warra namaa qulqulluu baasuu jiru ijoollee xiqqoo nadheeniif daa'iman jimlaan gatuu jiru meeshaa agangeetti gargaartanii isaniyyuu genocider jedhanii qeequ irratti argamu. Ameerikaan yakka kan keessa harka qabaachuu uummata Ameerikaa qofa don taane warri siyaasa Ameerikaa gurguddaan kanneen akka Bernie Sanders kaadhimama pirezidaantii duraanii ture warri kun cuftii fadhim kan baanii qeequ irratti argamu. Manni murtii akka idil addunyaa ICC leen bulchaa Israa'el Benjamin Netanyahu akkasumas ajaja waraan biyyatti Yoof Gaalantii qabuuf karoor qabaachuu miidiyaaleen gabaasuu irratti argamu. Kanaan wal qabatee muummichi ministeera Israa'el BB'n akka jajjaba muddamu isaa dubbatama dippiloomaatota hojii dippiloomaasii hedduu hojjechuu irratti argama. Karaa miidiyaatiin gad ba'ee waan hedduu bulbulchuu jira. Nu gochi duguugsanii ofirra qolannee antisemitikii babal'isuuf hiriir ba'uu jirtu Israa'el balleessuuf akkan taatee guddoo watwaatu irratti argama. Khataatuuti immoo addunyaan genocider ijjeesaan guddayyaan si nam jija keessatti uummata 37 obbaas ijoollee xiqqoo qal jedhanii qeequu irratti argamu. Yuunivarsiitii Ameerikaa gurdoon akka Kolombiyaa, New York, North Carolina, Chapel Hill, Florida facuuf keessatti mormiin Israa'el tun ammaacha dhuftee jirti. Bulchiinsi pirezidaantii Baayiden mormii tana hordofee deeggarsa Israa'el qabsuun guutuma guutuutti waa akkata fakkaata. Akkuma bulchaa Raashiyaa suyyoo qabu dadhaban malee bulchaan Israa'el illee mana murtii akka idil addunyaatiin himata irra dhiyaachuu waan hin oolle bira. Hoogganooti Israa'el duraanillee lola Israa'el Gaazaa keessatti godhaa jirtu kana warra mormantu jira. Dubbii keenya irratti Ameerikaan ejjennoon dhimma waraana Gaazaa ilaalchisee jalqabarra fudhataa turte dogoggora ta'uun nullee qeeqaa turre addunyaan kutaan garaagaraas qeeqaa ture because wanni Gaazaa keessatti raawwatamaa jiru duguuga sanyii yookiin genocideidha. Miidiyaaleen akka Aljeeziraa genocide underway yookiin immoo waraan duguuga sanyii deemaa jiru jechuudhaan termii kana fayyadamaa turanii dhugaatti wanni naannoo sanatti ta'aa ture genocide yookiin immoo duguuga sanyiiti because ummati Gaazaa keessa jiraatu ummata miliyoona 2 ta'u namooti dhume kun civilian ummati 37 jettu kun most of them daa'immanii fi haawwan harka 70 ol kan ta'u so daa'immanii fi haawwan immoo warra hidhannoo qabnedha warra waraana keessatti hirmaannedha sanarra darbeerree warra haawwaniif daa'imman kanaan gamattillee Parsantii 95 ol walumatti kan ta'u uummata nagaatu dhume jechuu dandeessa. Uummata dhume qofa osoo hin taane diigumsi Gaazaa keessatti raawwatame wanna yakka waraanaatti bikkamuu danda'u war crime jechuun ni dandeessa. Taatee addunyaan guutuu nu balaaleffachuu qabudha. Warri Ameerikaa hagana obsuun isaanii baay'ee na dinqa ture. Fakkeenyaaf gara jalqabaa irratti United Nations Security Council yeroo ceasefire dhaaf waltajjii taa'etti warra Ameerikaa afaan qabatan sagalee kennuu didan. Dogoggora guddaadha. Odoo jalqabumarraa Ameerikaan akka Gaazaa keessatti waraanni dhaabbatu sagalee kennitee dhiibbaan dhufu salphaa hin turre amma yuunivarsiitiiwwan Ameerikaa keessatti warri hiriira ba'aa jiruun ijoollee Palestine ijoollee Arabaa qofa miti ijoollee Ameerikaatti gari caalaan isaaniiyyuu. Ijoolleen barattoota Ameerikaa yookaan warri siyaasa Ameerikaa gurguddaanu mootummaa Ameerikaa qeequu irratti argamu. Beesse gibirnurra guurtaniin. Barattoota akkas jedhama. Beesse gibirnurra guurtaniin gochi duguugsanii raawwachaa jirtu. Israa'el kallattiin daa'iman hawwan kan jeeftu malee namni qawwee sun bita Ameerikaa waan taateef Ameerikaa is a genocide jechuun irratti argamu. Aniin murtii sirrii gaafa akkana addunyaarra yoo gaafanne garee maqaa mootummaatiin hojii shoftummaa dalad yoo mormine yakka ilmaan namarra dalagan Filisxeem ta'ee gurraacha ta'ee adii ta'ee ilmaan nama eegi jedhan ilmaan namaati qabachuun barbaachisaa. Ameerikaan dogongor jaboo hojjettee jirti dogongor sun irra barattee
garee jawush tana mobbaasu jirtan tartiib qabsiisuu waan barbaachisa jedha mana abresh. Yeroo baay'ee garee kana yoo morman addunyaa gubbaatti antisemitism jedhanii warri Israa'el bifa sanaan dhiyeessaa turanii garuu gaaffiin amma barattootis kaasaa jiran kan addunyaan balaaleffataa jirtu gaaffii mooraaliiti. Because haawwannumaa jirtu ummata miliyoona 2 marfamee dhumaa jiru Gaazaa keessatti. Isayyuu ummata waggoota dheeraaf gargaarsa qofaan jiraata turedha ummati miliyoona 2 kuni. So ummati kun wanni isaanii irratti raawwatame immoo baay'ee sukkanneessadha waayee. Ani baay'ee waan nama gaddisiisaatu naannoo kanatti raawwatame seenaa keessattuu jewishoota irratti wanni kun raawwatamee jira jedheen akka because sadarkaan hammeenya cruelty warri Israa'el dalagdu baay'ee fokkisaa ture jechuudha. Ayyee kanaaf sumas gabaabsinaa Odeessaalee keenya gurguddaadhaaf filannee darbuun duratti beeksisa OMN tokko daawwannee kallattumaan gara yuunivarsiitiin barattoota sooruu dadhab jedhu dabara. OMN ulfaadhu roorra godaansite OMN nagaagii irra nu aansite. Hawaasa Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Ayiwaa, Suusiitii, Nebraaskaa, Saawuz Daakotaa fi magaalota akka Warzingitan, Kaalgaarii fi Giriinlaand jiraatan maraaf. Koreen tumsa OMN fi hawaasa Oromoo Suulaand Caamsaa 19 bara 2024 waaree booda sa'aatii tokko walakkaa irraa jalqabuun sagantaa kabaja hundeeffama OMN waggaa 10ffaa qopheessanii isin eegaa jiru. Imala waggoota 10 darban OMN siyaasa Itoophiyaa keessatti taphate yaadachuu fi itti fufiinsa miidiyaa kanaa kaneessuuf gamtaan kaanee wal faana haa dhaabbannu jedham. Hawaasni Oromoo Ameerikaa kutaa bulchiinsa Ayiwaa fi naannoo ishee jiraatu martu. Kabaja hundeeffama miidiyaa uummata bal'aa OMN fi marii hawaasaa kana irratti uummanni Oromoo kutaa bulchiinsa Ayiwaa, Suusiitii jiraatu dabalatee Nebraaskaa, Saawuz Daakotaa fi magaalota akka Warzingitan, Kaalgaarii, Giriinlaand jiraatan hunduu affeeramtanii jirtu jedhu koreen qindeessituu sagantichaa. Keessummoonni sagantaa kana irratti argaman Daayireektara olaanaa OMN Dajanee Guutamaa, koree qindeessituu deeggarsaa OMN Diladdunyaa fi bulchiinsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork. Teessoon Suusiitii Konvenshin Seentar 8014 Street Suusiitii IA 51101 odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanaan koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. OMN utubuun Oromummaa utubuudha. Koree qindeessituu sagantichaa. OMN ulfaadhu roorra godaansite OMN nagaagii irra nu aansite. Oromoonni Suulaand fi naannoo ishee jiraatan tumsa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gaafa Caamsaa 19 waamee kanarratti hirmaachuudhaan OMN deeggaraa isiniin jenna. Magaalota isaanii akkuma beeksisa kanarraa daawwattan warri jiraatan magaalota kanneen keessaa dhufuudhaan Suusiitii Convention Center magaalaa Ayiwaa keessatti argamtu hirmaachuudhaan OMN tumsa isiniin jenna gara qabiyyee keenya ijoo har'aa filannetti dabarree jirra. Yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa barattoota isaanii sooruu dadhaban oduun jedhu torbaanota muraasa darban karaa garaagaraa himamaati ture. Guyyaa tokko waltajjii kanarratti kaasuun keenya ni yaadatama. I think huntuu mention godhe natti fakkaata. Oduun kun immoo konfirm ta'ee karaa miidiyaalee Itoophiyaa baay'ee jira. Gaazexaan Fortune jedhamu oduu kana mirkaneessuudhaan hoogganoota yuunivarsiitiiwwanii barattoota yuunivarsiitiiwwan garaagaraa dubbisuudhaan yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa hedduun nyaata barattootaaf dhiyeessuu dadhabuu isaanii qaala'insa jireenyaarraa kan ka'e jechuudha. Poorshinii nyaataa yookiin qabiyyee nyaataa gadi buusuu isaanii, qulqullina nyaataa gadi buusuu isaanii dhiyeessaati jiru. Yuunivarsiitiiwwan garuu tokko immoo inumaayyuu sababa hanqina bajetaatiin semisteera isaanii gabaabsuu guyyootaan gabaabsaati kan jiranii. Haalli kun xiinsammuu barataa gubbaatti adeemsa baruuf barsiisuu gubbaatti dhiibbaa qabaachuu akka danda'u asuma tilmaamuun ni danda'ama. Hoogganoota yuunivarsiitiiwwanis waan jedhan qabu itti guyyaa. Ayyaa kun beekamu Itoophiyaa keessatti yeroo dhiyootees Itoophiyaan rakkoo diinagdee hamtuu keessatti argamu deddeebiin gabaasaa turre. Gabaasa kaadirooti mootummaa yookaan warri sadarkaa olaanaa gubbaa jiran dhiyeessaniin faallaa hawaasni addunyaa Itoophiyaan qaala'insa jireenya hama sadarkaa olaanaa gubbaa dhaqqabeen gaagama jiraachuu sharafa hanqina maallaqa biyyalaa irraa kaka'e doolarii samii horuu biyyattiin liqee kaffaluu dadhabuun biyyootan Afrikaa harmaan dur liqee baasuun dandeenye jedhanii dabalamuu deddeebiin gabaasaa turre. Rakkoo addunyaan maqaa dhooftu kan keessa rakkoon tokko
rakkoo qaala'insa jireenyaatiin wal qabate namni nyaatee buluu dadhabuuti beeltitu yookaan hanqinni qaala'insi jireenya kuyuun barsiisota illee seenuu isaa dubbatama. Kanumaan wal qabatee gaazexaan biyya keessa barreesse ka Addis Forchuun jedhamu yuunivarsiitota 5 irratti xiyyeeffachuun gabaasa bal'aa qopheessee jira. Yuunivarsiitota rakkoon tun keessatti himamte keessa yuunivarsiitii Finfinnee, yuunivarsiitii guddayyoo Itoophiyaan qabdu, ta Kaampaas 10 wayi qabdu, yuunivarsiitii Jimmaa, yuunivarsiitii Dillaa, yuunivarsiitii Arbaa Minch, yuunivarsiitii Walaayita Sooddoo dabalatee yuunivarsiitota Itoophiyaan qabdu hedduu keessa barattooti waan nyaatan dhabanii rakkachuu jiru jedhu beessee mootummaanii barataaf ramad qaala'insa jireenya hammaan tan jiru wal gitu dadhabuun yuunivarsiitota rakkoo hamaamtu keessa jiraachuu dubbatama. Walaayita Sooddoo yuunivarsiitiin naannoo kibba Walaayitaatti argamtu duraan torbaanti marsalam ruuzii firfirii nyaachaa turte barattooti. Ruuzii firfirii wal xeemma kan daabboo nyaachaa turanii yaa injee buddeenum ciccira namni beenni jiru akkana faffatoo dhaga'ee yaa ruuzii fi fatfatoo nyaatanii ammaan tana sulleen dhibdee barattooti daabboo goggoddu nyaachuutti gabaasa gaazexaan kun mirkaneessa jira. Baajetii waggaatti yuunivarsiitii Walaayita Sooddootiif mootummaan ramade qarshii Itoophiyaa biiliyoon tokko nam tokkoof guyyaa qarshii 22 herreganiif qarshii 22 imaajin bro. Birriitti namni tokko ati guyyatti sooratu ka yuunivarsiitii kanaa miti baay'ee akkuma Itoophiyaatti barataa tokkoof nyaata guyyaa yuunivarsiitii jedhamee akka biyyaatti karamadame biyyi 22. Isayyuu wanni kuni waggaa dhiyoos fooyya'e malee 15 ture jedhama beek. Yaa nu gaaf barxeena birri 12 sana fakkaata. Gaafas akka tansa nyaanna. Gaafas akka tansa nyaanna birri 12 suniin akka tansa quubna. Ammaan tana qarshiin 22 karameelaan iyyuu akka 22 caalee jira. Yuunivarsiitiin biyyatti baajata dabalee kanumaan wal qabate jedha pirezidaantii yuunivarsiitii Walaayita Sooddoo Dr. Guuchee Gulee baay'ata qabnuuf qaala'insi jireenyaa wal gituutti hin jiru haala ulfaata keessatti argamna kanumaan wal qabate torbaaniin dura mee nurra jijjiiram fiduu beesis baamne turu waan jedhu mirkaneessa jira. Habra yuunivarsiitii Arbaa Minciiti. Yuunivarsiitiin Arbaa Mincii yuunivarsiitota kun beekamanii mootummaan sabsiid godhee beesse qabanii ta'uun barattoota sun itti daranii walitti qabanii kontiraat qabatanii xeefii ta'uu danda'a. Yoo firuuti taatu firuuti ta'uu danda'a. Yoo waayee akka atarkii kita mistirii yoo taatu waan kan namirra bitaa turanii warri armaan dur waggaa dheeraaf kontiraat yuunivarsiitota waliin seenee yuunivarsiitiif midhaan dhiyeessu cufti. Baajetii yuunivarsiitii kun baajeta kofalchiisa ta'uu wal qabatee nurra baqachuu irratti argamu. Kanaafuu barattoota sooruu hin dandeenye jettee jirti yuunivarsiitiin Arbaa Minch illee kan malee yuunivarsiitii Dillaati. Yuunivarsiitiin reeffatini sababa hanqina baajeta irraa ka'ee simister barattooti barachuu qabanillee hir'isuu beeksifti yuunivarsiitii Dillaati. Sababa beessa hin qabnee fi simisteroota torbaan lama keessatti gabaabsu fakkeenyaaf simisterii tokko torbaan agam of keessa qabu yoo inni torbaan 10 yoo of keessa qabaa sun keessa torbaan lama guyyoottan 15 hirribne beessee suniin waan tokko akka barattooti garaan hin dhumne godhu irratti argamna. Barattooti dhimma kana irra gaafatan ammoo sababa beelaatiin barachuu hin dandeenye beelaan dhumuu jiru waan jedhan kaasuu irratti argamu. Taa yuunivarsiitii Finfinneeti. Yuunivarsiitii Finfinneeti ammaan tana pirezidaantii yeroo ta'e Dr. Saamu'eel Kifilee xalayaa ministeera barnoota Itoophiyaa Profeesar Biraanuu Naggaa Xaafuusaa dubbatama. Xalayaa barreessuun cinaalleetti pirezidaantii yuunivarsiitii Finfinnee kun wantoota akka furmaataa yuunivarsiitiin Finfinnee fuulduraaf godhuu dandeettullee kaa'ee jira. Akkuma beekamu yuunivarsiitiin Finfinnee yuunivarsiitota Itoophiyaa keessa jiran keessa salaf gaj maa jedhan yuunivarsiitii ofiin of bulchu. Raas gaj mootummaa rooba autonomous yuunivarsiitii jalqaba taatee jirti. Amma barattoota ammaanach birri mootummaa ramattanaan barattoota sooruu waan hin dandeenyeef fi barattoota harka qalleeyyii bifi skoolarshippiitiin kaaffee dabaluu waan jedhanii jechuudha. So shiroo yuunivarsiitii tarmaan dur barataan hedduun barnu barannu midhaan yuunivarsiitii hin mi'aan jedhanii namni xiqqoo goomitta qabdufti nan kaaffee galma nan kaaffee taate beektate ani hin taa'in beeku. Kaaffeen ijoollee sooreyyiiti. In fact ijoollee Finfinnee warri yuunivarsiitii Finfinneetti ramadaman nan kaaffeedha. Maallaqaan maatii biraa deddeebi'u waan ta'eef beesek kennan. Doormiileen kennaniif amma immoo bifuma yuunivarsiitii hundaaf bifa formaal ta'een barata maatiin isaanii harka qalleeyyii taat qofa biffisaan kaaffeetti nyaatan godhu warri kaan ammoo distifa bitatee dhufe meebii alumatti akka dhaabatan godhuuf na fakkaata. Haala kanaan barattoota fiduun kenna baasaa jechuu irratti argama. Pirezidaantotii yuunivarsiitii bifammaan tan jiruun qaala'insi jireenyaatiif beessee
mootummaan Ramadeeyyoo wal birqam barattoota fiduun ulfaata jechuurratti argamu. Yuunivarsiitiin bira yuunivarsiitii Jimmaati. Yuunivarsiitiin Jimmaa ammoo wanni warri dhiyees baay'ee nama ajaa'ibdi. Qarshii barattoota ittiin soorsuun nu hanqattee qarshii miliyoon 100 haa qorannoof lafeen barattoota sooruu jiru waan jira kaasa jira. Akkuma beekamu yuunivarsiitiin Jimmaa wanni isin ittiin beekamtu community service kanaan maqaa guddaa qabdu. Uummata keessa jirra uummata tajaajila. Dhaadannoo warraallee waan akkasina fakkaata. We are in the community. So qorannoo akka fakkeenya uummata gadiin bu'anii durii uummata itti wanni dhankaanam soorata barattootaati oolchu isaanii dubbatama. Kan jechuun hojiin qorannoo yuunivarsiitiin guutuun staak godhee jira. Barsiisoti fakkeenya yuunivarsiitii sadarkaa assistant professor gubbaa jiran qorannoo akka gaggeessanii gara associate guddachuu hin danda'anii warra associate professor ta'e ammoo professora guddachuu hin danda'u so wanni cufti staak ta'uu si agarsiisa. Ministeerri barnoota dhimma kanarratti akka gabaasa barruu addis forchuun kana deebii kennee jira. Garee Solomoon Abraa Dr. Solomoon Abraatiin hoogganamtu miseensa yuunivarsiitii afuruuf keessa qabda dhaabuuwwan kan qorachaa jiru waan jedhe kaasaa jira. Yuunivarsiitota kufiin of bulchan namumni qabdu fakka fudhatan yaadi kunam yaadi pirezidaantiin yeroo yuunivarsiitii Finfinnee sun dhiyeesse yuunivarsiitota ammaanachi namoota qabxiin isaanii geette yuunivarsiitii seenatan hin taane barata yuunivarsiitii dhufe sooruu danda'a qofa akka fudhatu. So barataan ijoolleen hiyyeessa yuunivarsiitiin ammaanachi leekjariitti ta'uu dandeetti. Akkuma farso cirrifachuu kan ta'uu dandeetti barataan hiyyeessa carraa barachuu dhabuu danda'a. Karoora liqee kennuuf sabsaayid godhuufillee mootummaan akka karoora hin qabu Salamoon kaasee jira. Biyyoota hedduu keessatti fudhattee maal godhanii qaala'insi jireenya barattoota akka yuunivarsiitii baratanii xumuraniif mootummaan liqee kennaaf liqee sun akkuma koos sheeringi nu sheer goon kan Itoophiyaa keessa barnooti yuunivarsiitii firii miti garuu mootummaan sabsiidii waan godha turee fi beessa liqaa yoo kaffalta ammaan tan biyyootan tokko keessa maal godhanii liqee sii kennanii liqee mootummaa irra fudhattee barattee ni duub mootummaa deefta mootummaan am karoon liqee kennuu illee qabu waan jedh dhiyeessee jira sababa rakkoo tana yuunivarsiitiin Boostanii foomsite jirti humni namaatii fi xiyyeeffannoo mootummaan kee walgituu dhabuu siit akkuma beekamu yeroo dhiyootas mootummaan Dr. Abiy Ahmad waggaa 2-3 dar barattoota yuunivarsiitiin seen dhibba gurguddaa godhaa turanii qorumsa qoraman keessa parsantaa 3 dabarsaa turanii achiin dura ammoo akka waliigalaa barattoota amma yuunivarsiitii Itoophiyaa keessa barachaa jiranii fi beesee mootummaa ramad guutummaa wal madaaluu dhabuu isaanii wal qabata. Baay'ee barattoota qofa osoo hin taane waggoomsa kan keessa barsiisota yuunivarsiitii gargara hiriir mormii gaggeessaa turanii beesee nu kaffalamtu yoo jiraachuu hin dandeenye falmii dhiyeessaa jiranii ammaan tana sullakkisii barattootni waan nyaata dhabuu jirte jechuurratti argamu akkuma beekamu bara mootummaa wayyaanee keessa bal'inaa yuunivarsiitiin ijaaramaa turte. Yuunivarsiitota hedduun gaafuma yuunivarsiitii 10 fa'aa ture akkasuma fakkaata. Yaa miileenemii Itoophiyaa bara 2000 jedhamutti yuunivarsiitota Itoophiyaa nabbaan yuunivarsiitii warra jedhan gara 10tti fakkaata. Sana booda amma yuunivarsiitiiwwan gariin isaanii amma maqaa dhoofnu Walaayittaa Sooddoo, yuunivarsiitiiwwan Kibba Itoophiyaa, Samaraa, Diillaa, Oromiyaa keessatti yuunivarsiitiiwwan haaraan hedduun kan banaman kuma aniyyuu na yaadadha. Ani in fact yuunivarsiitii haaraa hin seenne atillee maqaalee turte. Garuu yuunivarsiitiiwwan haaraan baay'een isaanii kan banaman bara lakkoofsa Itoophiyaa 2000 booda jechuudha. Sana booda yuunivarsiitiiwwan guguddootu ture Finfinnee, Haramaayaa, Jimmaa, Hawaasa, Bahar Dar Hawaasa, Maqalee, akkas ture. Egaa amma oduun kun oduu baay'ee nama shororkeessuudha. Yuunivarsiitiin Finfinnee amma yeroo kanatti barattoota 20,000 akka qabuudha. Dr. Saamu'eel Kiflee pirezidaantii yeroo kan yuunivarsiitii kan kaasanii akka namni kun kaasanitti guyyaatti nyaata barataa tokkootiif naashinaal kan mootummaan ramade birrii 22 garuu barataa tokko yuunivarsiitiin Finfinnee kan baasaa jiru birrii 130 jedhee 130 dachaa jaa bajeta biyyaalessaa yuunivarsiitiidhaaf ramadame baasaa jirra jedhe hagam akka bajeti yuunivarsiitiidhaaf keessumaa nyaata barattootaaf ramadame hiika kan qabne akkaatu kaafte karameellallee birruun 130 sunini guyyaa tokkoof ramadan ciree irbaata laaqanaa miti birriin 130 waan kan cubbitu dandeettu suniyyuu dachaa godhanii saati abbaatadha baasiidhaan nyaata barattootaa dhiyeessu kaampaaniin yookiin dhaabbileen baay'een kontiraataa mo'atan akka yuunivarsiitii kibba keessaa yuunivarsiitiin tokko eere nu dhiyeessuu dadhabanii chirichaaroodhaan binnaa bakkeerra from vendors
chirichaadhoodhaan qinxaaboo binnee barattootaaf nyaata dhiyeessaa jirra jechuun baay'ee ulfaataadha. Sagantaan yuunivarsiitiileewwan akka of danda'an jennee baafnes akka yuunivarsiitii Finfinnee faan autonomous jedhamanii bajataan akka of danda'an sagantaan bahanii yaadatama hawaasa. Yuunivarsiitii lama natti fakkaata. Yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii Adaamaa haa ta'u tokko Finfinneedha. Sagantaan sun iyyuu milkaa'aa akka hin jirre sadarkaa barbaadametti himameeti jira. Hiika baay'ee kennuufii dandeenya baay'ee oduu kana tokkoffaa bara bulchiinsa Abiyyi Ahmed keessa yuunivarsiitiiwwan haaraa banamanii hin jiran. Yuunivarsiitiiwwan haaraa ijaaramanii hin jiran. Even sadarkaan hammi barattoota yuunivarsiitii seenanillee gadi bu'ee jira. Baay'ee parsantii 3dha amma intraansii darbanii warra yuunivarsiitii jooyin gochaa jiran baay'ee xiqqaadha jechuudha. Barattoota haaraan yuunivarsiitii jooyin godhan xiqqoodha jechuudha. Haala kana keessatti immoo yuunivarsiitiiwwan duraan turaniyyuu barattootuma duraan turaniyyuu qallabuu hin dandeenye jechuun baay'ee ulfaataadha. Bajetii birrii 15 ture birrii 22tti dabaleedha. Waggaa hedduu booda kunuu kan dabaleedha. Tuniyyuu barattoota sooruu hin dandeenye. Inni kabiraa dhiibbaan isaa kan natti mul'atu hamilee barattootaa irratti dhiibbaa guddaa qabaata. Barataan beelaa jiru akkamitti barnoota hordofuu danda'a? Hamilee kamiin barnoota isaa itti fufuu danda'a? Immoo akka yuunivarsiitiiwwan tokko jedhanitti sababa hanqina bajetaa nyaata dhiyeessuu dadhabneef semesteera yuunivarsiitiidha yookiin semesteera barnootaa gabaabsaa jirra guyyaa 15 guyyaa sana oliin fa'a. Akkamitti poorshinii cover godha barsiisan tokko. Isayyuu ko karoorfamee miti bakka this is accident. Balaa tasaa yuunivarsiitii aggaameedha kun. Balaa tasaa kana giddugaleessa godhattee akkamitti poorshinii gabaabsitee barattooti yeroo gabaabaa keessatti barnoota isaanii goolabanii akka eebbifaman gochuun akka danda'amu gaaffii guddaa sitti kaasaa. Adeemsa baruu fi barsiisuu baay'ee danqa. Adeemsa baruu fi barsiisuu baay'ee kan miidhuu danda'udha. Kana qofa osoo hin taane akkaatuu kaafte yuunivarsiitiin Jimmaa adeemsa qorannoo kiyyarratti dhiibbaa qaba jedhee jira. Fakkeenyaaf yuunivarsiitiin Jimmaa falaasama inni ittiin beekamu we are in the community. Hawaasa keessa jirra kan jedhu mootoo beekama baay'ee natti tolu ture. Gaafa miidiyaa mootummaa keessa ture irratti dalagaan ture. We are in the community jechuun hawaasa keessa jirra jechuudha. Rakkoo hawaasaa itti dhiyeenyaan hojiin yuunivarsiitii jajjaboon 3dha. Baruuf barsiisuu, qorannoof qo'annoo, tajaajila hawaasaa community service. Yuunivarsiitiin Jimmaa kanaan maqaa gaarii qaba. So hojiiwwan kanneen hir'isaa jira jechuudha bar. Gaheen yuunivarsiitii irrataa jira jechuudha. Barsiisuu barattoota hir'isaa jira, qorannoo baay'atiin hir'isaa jira. Yaa amma soorata barataa qofa irratti miti kan dhiibbaa qabu jechuudha. Barataa qallabuu dhabuu qofa osoo hin taane hojii yuunivarsiitii fi hojii dhaabbilee barnootaa olaanoo sadarkaa olaanaadhaan waan miidhuudha. Qaanii guddaadha akka mootummaatti baay'ee qaanii guddaadha. Itoophiyaa keessatti by the way anama Keeniyaa quba qabda. Higher education namni barnoota kaffaleeti ka barata. Free service dha Itoophiyaa keessatti barnooti. Free service jechuullee baattu erga eebbifamtee booda koostii sana share goota mootummaa. Anne yaadadha bara kan keenya baachilarii barannee I think dameen keenya qaalii ture birrii 11,000 ture. Ofirraa fidnee jirra mootummaa Itoophiyaa kan gaafannu. So sarvisii kuniyyuu amma dhaabbataa jira jechuudha Itoophiyaa keessatti. Gama kanaan mootummaan Itoophiyaa barnoota firii gochuun imaammata gaarii ture. Suniyyuu amma akkaatuu kaafte wannoo ta'aa jira leegzarii qinxootii ta'uuf yuunivarsiitii barnoota maallaqaan kaffalanii yuunivarsiitiin ijoolleen akka jooyin yaada dhiyeessaa jiraachuu isaaniiti kan argaa jirru. Baay'ee nama gaddisiisa. Yeroo kanatti immoo mootummaan Itoophiyaa maal gochaa jira argaa jirtu kaa Finfinnee leegzarii project paalaasii fa'aa ijaaraa jiranii Finfinnee keessatti waan mootummaan ijaaraa jiru karaa qulqulleessuu magaalaa bareechuu projektoota qaalii amma argaa jirtan kana tibbana magaalaa Finfinnee keessatti wanni bebbeekamaa jiru hedduu namatti tola dhugaa dubbachuudhaaf hedduu namatti tola. Yeroo barnooti du'aa jirutti garuu projektoota akkanarratti bifa kanaan invest godhanii maallaqa dhangalaasuun dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee maal siin jedhu paradoksiidha waan fuggisoodha. Yaa akka waliigalaatti biyyi tokko gaafa miidhu feetu kaan balleessu feetu barnoota doomsitaa jedha wanni tokko barnoota ijjeefta. Injinariin gaaf dadhaba gaaf injinariin dhibame gamoon hin jijjigaa.
Kana falaasama Afrikaa keessatti dubbatan kaanii wal fakkaatan akka waliigala attamma Itoophiyaani wagga jaandura akkam turte sektariin bu'uuraalee misooma jedhee mootummaa xiyyeeffannoo kenneeniif turan kun akkam turan barnoota akkam ture fayyaan akkam ture daandiin akkam ture baran ammoo akkam jira jedhanii compare godhanii wal bira qaban ilaaluun barbaachisaa namni uummata biisuuni lammi Itoophiyaa jechuuf ID qof qabattee baattee deemu don taane mootummaa qadaan don taane mootummaa qeeq qofa don taane yoo rational ilmi namaa sammuu qaba sammuu tiyyaatu sammuu rational taatanaani mootummaa dhufqa wagga jaan kanaafi achiin dur wal bira qabanii compare godhanii tiyyaaduun baay'ee barbaachisaa mootummaan Itoophiyaa sa'aatii ammaan tana qaala'insi jireenya samii hore jira ummati biyyattii garaachaan dhumurratti argama hanqinni sharaf maallaq biyya la muudate jira barattoonni yuunivarsiitii beela'uu jiru jedhanii rakkotan externalize godhuuf yeroo muummichi ministeeraaleen paarlama gubbaa dubbata jiru waraana Yuukireen waraana Raashiyaa fakkaatan of course addunyaan olla waan taateef consequence hin qabin jeen dhiibbaa waraanii Yuukireenii fi Raashiyaa Itoophiyaa irra qabu agar rakkoo keessatti tan dhalmoo dhugumaan waraan sun tadhaleenuuf gaafachuun barbaachisaa waraanii ammaan tan bakka gargaraa deemuu jiru Itoophiyaa qof irra dhiibba qabaachuu danda'a addunyaa guutuu addunyaa addatti ammoo Itoophiyaa keessa mul'achuu jira kun beennu Itoophiyaa keessa rakkoo tanaan biyyatti wanni gahe wal nama hin gaafachiiftu lama tokko waraana Itoophiyaan ag dhuftee waraanuma oomishuu jirti qabeenyi guddaan umni nama guddaan beektoti guddoon Itoophiyaa wagga jaan dabu oomishti jeneraal waraana Itamaajoor Shumifa meejar jeneraalifa koloonelifa oomishan kolonel jechuun hojiin hoggantoota waraana hogganu qawwee dhukaasu nama ijjeesu waraanii in ijjees malee waan haaraa hin uumuu jechuu biyyitii xiyyeeffannoon isii waraan taat karoora isii jalqabaa waraan ta'e sektariin uummataaf faayidaa qaban jedhan kufuu wameeggama tan akkas jedhetti hin herrega waraana kun kallattii sadiin Itoophiyaa miidhee jira akkuma yeroo dura dubbachaa ture tokko kisaaraa takka garte takka dhageetti jedhan biyyatti irraan ga'ee jira qabeenya kaapitaal biyyattiin qabdee nyaatee jira kaab Itoophiyaa qofatti akkuma gabaas mootummaa mirkaneessatti qarshii gam kasaarra jira 1.5 trillion dollar Ameerikaa biliyoon 28 kasaarra jedhan kun kaab Itoophiyaa qof keessatti Oromiyaa dabalatee gumuuz bakkitti loliin jiru qabeen dhaabbata biyyattii nagam dhab jedhanii kaalkuleet godhuun hin barlammeessoo dippiloomaasii durii yuunivarsiitii ta'ii bu'uuraaleen misooma tokko tokko bakka mootummaan kafariin goone maali qaamolee deeggarsaraatiin godhamaa turan qaamoleen deeggarsaraa kan godhan suni hariiroo ammaan tan mootummaa Itoophiyaa sababa waraanaatiin walitti bu'aniif beessi kennu Itoophiyaa irra qoollifachuun kun dhiibba seenuumtu waliin beenna sadeessoon ammoo baajetii harki caalmaan ammaan tan baajetii wagga dabre mootummaan labsa keessa harki olaanaa hin fudhate harki olaanaa waraanaaf ramada right harka olaanaa waraanaaf kenname. Armaan yaa. Parsantii isaan beeku garuu bajetii waraanaa sadarkaa olaanaan dabaluusaa ni beeku. Yes parsantiin olaanaa waraana kennan garuu armaan durallee barum wayyaaneen sarba mirga namoomaatiin waan hedduun himachaa tursuuni mootummaa uummata hedduu fixxennetti itti duullee balleessan suni agammaan tana waraan hin jagna agammaan tana waraana baajetii ramadne akkuma beennu barumnu beeni callaayyuu yuunivarsiitota gurguddoon Itoophiyaan qabu gaafa dargiin kufeeyyuu gaafa Hayilasillaasee Itoophiyaa yuunivarsiitii lama qabdi jedhan Asmaraa yuunivarsiitii Finfinneeti yuunivarsiitota Itoophiyaan qabdan 40 way yuunivarsiitiin tun 47 harki caalmaan kajaaran bar wayyaaneeti yuunivarsiitoti bar wayyaanee ijaaraman sun ammaan tan survive godhu dadhabanii sadarkaa kana barattooti guutumatti yoo khaani sadarkaa gosa kaalkulamiitiin kufanii seenuu dadhaban taate khaan sabab beelaati yoo barachuu dadhaban taate mootummaan attention isa guddaanii uummata karaa barnootaatiin karaa fayyaatiin karaa daandiitiin karaa dildilaatiin uummata tajaajila kennu don taane harki caalmaan hojiin guddaa yoo mootummaan uummata kennu tajaajila qaba waraana atamma nami khamiyyuu bakkititti yaamichi godhaniif abbo deemi doktori ta'e deemi maastersi baradhe deemi digrii tanaan soome don taane horraayattis biyya ta'e qawwee qabadhi daangatis hoommaanitis yusi daangaan tun biyyachuun uummata ofiitti kabajin qabna ammoo daangaan tissani injirte dhenerregu so Itoophiyaan saati ammaan tana sadarkaa maal gubba jirtetti kaalkuleet godhuu fi waan bibilixu Finfinnee keessa jaarana don taane wani bibilixuun tun dan saamiti jechuutin jira is wonderful garuu hadursi kennamuu fi qabu jira fayyaa awwan daawtee akka hin dooneef barattoota akka hin beelomneef sabab daandii namni akka gargar hin cinneef hatirra xiyyeeffachuu qabdi kan malee Finfinnee bibilixu gootee barattoota yuunivarsiitii beeloftu taanaan palaasii birrii biliyoona 10 oliitiin jaarte biyyattii liqee kaffaluu hin dandeenye taanaani wanni cufti faallaa dhugaan laf jirtamu tan fakkaatti asuma gabaaf dandeenya. Wanna seektaroota xiyyeeffannaa kennamaa fi ture bara
mootummaa darbee kaaftee kana asirratti beekaa caasaa miidiyaa mootummaa keessa waan tureef seektaroota guguddoon 5 kan hiyyummaa hir'isan seektaroota hiyyummaa hir'isan jedhamanii xiyyeeffannaan kennameefii keessa tokko seektara barnoota ture. Barnooti tokko ture fayyaan kabiraatii daandiin misoomii daandii gandooti baadiyyaa hundi daandiidhaan wal qunnamuu qabu jedhamee sagantaa Universal Rural Road Access Project jedhamu ne yaada Europe jedhama. Sagantaan sun amma eessa akka ka'e waaqatu beeka. Bishaan namni hunduu bishaan qe'eesaatti balbala isaatti akka argatu sagantaa qonnaa misooma qonnaa kan jedhamu sagantaawwan kanneen walitti immoo carraa hojii dabalatee dargaggooti carraa hojii akka argatan piroojeektooti garaagaraa indastiriiwwan garaagaraa indastiriiwwan akka indastirii zoon paarkiiwwan amma paarkiiwwan indastirii jedhaman kun hundi isaanii seektaroota hiyyummaa hir'isan jedhamanii addatti mootummaadhaan kan xiyyeeffannaan kennameef ture. By the way ni yaadadha yeroo nu mana barnootaa seennu bara nu seennu bara keenyallee dhiibbaan hin turre nu booda waggaa ani bara barnootaa seenee bara ittaanu. Kaadireen mandararra deemtee maatiin hundi barataasaa akka galmeessu yoo galmaa'uu baatte yoo galmeessuu baatte hin gaafatamta beektaa. Namni tokko qa'eetti akka nafu. Sanaan namni baadiyyaa keessatti daasii keessatti fa'aa akka baratu godhamaa ture. Boodarra wayyaaneen ittiin kan qeeqamaa turte aksasii qofa waliin geettii barnootaa waliin geettii fayyaa hin xiyyeeffanneef qulqullinaaf xiyyeeffannaan kenna jedhamee kan qeeqamaa ture. Har'a dhaabbileen sun iyyuu faayidaan alaa akka ta'an godhamaa amma yoo waan kana jennu waan wayyaanee faarsa jiru natti fakkaata jedhanii warra hubantu hin jira beektaa. Dhugaa jirtu dhugaa. Sanaa gadi jirra beektaa. Sanaa gadi jirra. Ammaan tana faalla bara wayyaanee yoo lomnaan galmeessadhan ammaan tana raayyaa galmeessadhan daasiiti. Raayyaa moo barataatti biyya bu'a buusa uummati biyyatti jufti wal marachuu danda'a qophii Odeessaalee kennaan dhimmoota gargaraarra marachuu jirra. Yuunivarsiitota Itoophiyaa barattoota sooruu dadhabaniin ajanda guddayyaa yeroo dheeraa fudhanii irraa sa'uu jirru ajandaa keenya kalammeessoo darbuun dura beeksisa tokko taa'anii waltajjii. Caamsaa yookaan mee afur guyyaa keessa sa'aatii 8 wal arguuf beellamni guddayyaan tokkabamu qabdu haayoo wal argitana miidiyaa guddicha Oromoo kata Oromiyaa miidiyaa neetwork tumsuuf jedhan hooggantoota olaanoo boordiitiif daayirektarii miidiyichaa Dajane Guutamaa achirratti argamu gaaffii barbaadan gaafachuuf mirga guutuu qabdu jedhu gaaddisi bilisa hunkoree hawaasa Waashingitaniif koree tumsa Oromiyaa miidiyaa neetworkiitiin qophaa'e iddoo wal argii DC6212 sub district NW jedhu baggeettaan hundeeffamu wagga kurneesso Oromiyaa Media Network. OMN ijaaf gurra uummataa. Walitti deebinee jira daawwattoota keenya ajandaa yuunivarsiitota Itoophiyaadha barattoota sooruu dadhaban jedhu keessaa gaafa baanu dhimma Oromiyaatti dabarraa Oromiyaan keessa jirtu irratti tibbana Oromiyaa Media Network irra deebiidhaan gabaasa dalagaa turee jira gabaasa kana keessaa ijoon guyyoota 40f mootummaan waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf duula labsee bakkeewwan garaagaraatti lammiilee nagaa irratti gaagaamni guddaan dhaqqabaa jira. Namooti nagaa jumlaadhaan hidhamaati jiru ajjeefamaa jiru saamichi garaagaraa waraanaa fi milishoota naannicha keessa socho'aniin irratti godhamaa jira namooti qe'eerraa buqqa'anis hedduudha. Bakka hedduutti immoo waan kun ta'a akka jiru gabaasaati turre arsii lixaa shawaa lixaa gujii lamaan booranas lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaa keessatti giddugaleessa Oromiyaa godinaalee shawaa lixaa shawaa kaabaa yookiin salaale shawaa bahaa fi bakkeewwan garaagaraatti haalli kun walirraa citee akka hin jirre gabaasaa turre adeemsi kun immoo adeemsa humna Oromoo bittinsuu akka ta'e irra deddeebiidhaan gabaasa keenyaanis hayyootas itti affeeruudhaan Oromiyaa Media Network xiinxalaa fi gabaasa hojjetaa turee jira. Mootummaan amma biyya bulchaa jiru waraana bilisummaa Oromoo jedhamu balleessuudhaaf carraaqqii yookiin immoo tattaaffii walirraa hin cinne waggoota 5 godhee jira. Adeemsa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu kanatti milkoofne haa ta'uti garuu adeemsa kana keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromootiin gatii guddaa kan kaffalaa jiru uummata nagaa fi qe'ee uummata nagaa akka ta'e argaati jira. Marii Taanzaaniyaatti marsaawwan lamaan godhaneef hin milkoofne marii marsaa lamaa godhame irratti qondaaltonni waraana bilisummaa Oromoo akka jedhan mootummaan Itoophiyaadhaa gara Taanzaaniyaa kan dhufeef
waraanaa qondaalota waraanaa bituudhaan aangoo isinii kenna jedhee sossobuudhaaf malee marii dhugaa gochuudhaaf akkan turree fi even koottaatii faannoo fi shaabiyaa waliin lollaa jedhee nu gaafatee jedhanii jiranii. Mootummaan kun faannoo fi shaabiyaa loluu ka barbaadee fi dantaa Oromootiif immoo barcuma kiiloo tikfachuudhaaf kan jedhu nama gaafachiisaa haa ta'uti garuu haala kana keessatti ummati keenya miidhama guddaadhaaf saaxilamaatti jira. Adeemsi kun immoo mootummaa bilisiginnaas hin fayyadu ummata Oromoos balaa guddaadhaaf saaxilaa waan jiruuf ammallee irra deddeebiidhaan gara mariitti akka dhufan waamicha goona. Yaadim kanarra kaleessa janda guddaa goone moonaan Oromoo harcaa'insa kee jirtu moo burjujji kee jirtu waan jedharra bal'inaan irraa isaa turre hagariin burjujjaa'insa kee jirtu hagariin harcaa'ee jiru waan jedhan kaasanii hangam xiyyaan harcaa'uun kan caalta akka hin jirre kaleessi dubbadhe jiraan qoodumsi moona Oromoo keessatti uumam kun siyaasaa warkaabaatiif hiikoo akkam dhaluu jiru waan jedhu haasuun barbaachisa taati. Akkuma beekamu Oromooni waggaa ja'an dur gaafa biyya Ameerikaan aangoo dhufuun duratti burjujjii wal shakkiin rakkoon tokko tokko jiraatullee wantoota tokko nu godhan hedduu qabnu turre sun keessa koozii wal fakkaatuuf mirgi wal fakkaatuuf qabsaa turre dhimmoota waloo waliin qabna alaabaa waliin qabna afaan gadaa waan akka waliin qabaachaa turre Oromummaa hundi caal dursine tokkummaa waliin qabsaa turre barammaan tana ammoo waan walitti qabnu tokko lakkin qabnu khaleef qaabnee jirra hundi dabartee seenuun biyya Itoophiyaa keessatti Oromoo yeroo jalqabaaf waggaa jaan kan diinama walitti taatee ilaalchi siyaasaatiin hundi caala uummati walijjees uummata Oromooti yoo fakkeenyaaf Itoophiyaan guutuu waraanuma waggaa jaan darbe waggaa jaan kan keessatti sabni hundi caala walijjees hamiyoodhaan hundi caala Oromoo beektoota Oromoo qara Oromoo warbe beekaa Oromoo waggaa chasaanan kan dhuman keessa harki caalmaan isaanii Oromumaan ijjeefamuu isaanii hundu wal namin gaafachiisu kuna malleen dhaabbanna gumguyyaa dhaalee walijjeesuu irratti argamu. Kutaal Oromiyaa danqaraan Oromiyaa gargaraa lol guddayyaa keessa deemuu jira waraani bilisummaa Oromootiif mootummaan Itoophiyaa dhalee wal fixuu jiranii jidduu isaanii tammoo uummati qulqullichi ijoollee xixiqqoo jaarsa jaartii nam sammuun fayyaan qabna awwan wada balatanii gad baafamanii rashanamuu irratti argamanii Oromoo rakkoo jajjabduu tan fakkaatti keessatti argamti gaafa Oromoon sadarkaa kana wal nyaattutti Oromoon sababa gargaraatiin biisuunti handhuur biyyaati jennee ibsuu dandeenya ji'oogiraafikaalii lammeessoo gubbaatti baay'ina uummataatiin wal qabate. Gaafa Oromoon nagargatu qofa Itoophiyaan nagargatti kun ammoo waggaa shanan darban sirriitti nu agarsiisee jiru waraani kaaba jalqabuun duratti Itoophiyaa keessatti rakkoon nageenya agenda guddaa taatee irra dubbachaa turan Oromiyaan waan nagaan argatanii fi Oromiyaan naga dhabuun Itoophiyaa keessatti nagaan akka hin jiraanne godhee jira kun Oromoo kallattii lamaan miidhamuu irratti argamam nagdhab Itoophiyaa kan keessa tokko wal dhibdee keessoo keennaatiin arra bilkaan jidduu ta'ee jiru uummati keenyan kaan miseensi waraan bilisummaa Oromoo dhame jeefama kaan miseensi bilisiginnaa dhadhettiin jeefama ilaalchi siyaasaa hagareen siyaasaa barcuma gubbaa jirtu barcuma gubbaa ciiftu yookaan barcuma feetu wal nyaattuu fedhanii uummati qulqullichi jidduu dhumachuu irratti argama kaan lammeessoo wanni hundi caala si gaddisiisa Oromoo diinii baay'achuu isaati Oromoo yeroo kamiyyuu caala diina hama saatiin inni toratu barammaan tajirkan keessatti akkuma beennu warri kaaba keessuma gareen finxaalee Amaara ilaalcha akkam akkasiin Oromoo qabdin beenna garee kaaba jidduutti gareen shaabiyaa hariiroo mootummaa Itoophiyaa waliin gooteen booda garee kaaba tafaannoo tan duub jiraachuusii gabaasotii gargar agarsiisuu irratti argamu sun qofaa miti gareen TPLF tawaggootanii lamaan darbaniif lolii guddayyaan irra godhame nama hedduun irra dhumasuun saati ammaan tana mata gad qabattee ciiftee naani gowwaan tokko gareen tunini Oromoo waliin jirti firqeennaa waan jedhan fakkaata. TPLF minority waan taatee fi waraana biyyooti ollaa hedduu dabalatee qaamoleen gargar irratti tolchan umni jabduun dur dhaabatan akka hin bannuuf tolchanillee aaloon qabatan jedheettiin ibsuu danda'u gareen tun sadeen yoo ammaan tan tokkummaa haa'umsi taatu Oromoo irra wani dhufuuf jira waan baay'ee ulfaataati akkuma beeknu garoon faannoo qaamolee alaa diinota Oromoo irratti waliin taanii uummata Oromoo irratti dhiibba godhan jedhan hundi waliin hojjechuu irratti argamu gareen shaabiyaa ayyaan laallattu waan taateef safaa warq saati kamiyyuu gargalee garee kamiyyuu fand godhee mootummaa qofa osoo hin taane uummata Oromoo irraan dhiibba akka godhuu danda'u gareen TPLF still garee Amaaraatiin jecha akka waliin dadarbachaa jiraatu aktiivistoota warra dabalatee qaamoleen gargara garee kaaba tokkummaa uumanii diin waloo jedhan fonqolchuu diinii waloo kasaanam konsider godhanii kaasan mootummaa biyya Ahmad akka mootummaa bilxiginnaatti osoo hin taane akka mootummaa Oromootti kun ammoo Oromoo gatii jabduu kaffalchiisuu danda'a jennee wanni guyyaa guyyaan dubbannuuf kanuma.
Yaa mootummaa Oromoo ka jedhu gareedhuma mootummaa kanatu akkasitti of waamaa ture yeroo garaagaraatti adeemsa kanatu uummata keenya naareetivii kanaaf saaxilamee akka diinatti akka lakkaa'amu godheeti jira. Humniti kaaba Itoophiyaa lamas taatu sadis yoo wal taate mootummaan Abiy Ahmed guyyaa meeqaan goora turuu danda'a kan jedhu warri mootummaa of gaafachuutu isaan irra jiraata yeroo garaagaraatti yaada kana kaasaa turree jira. Gareen mootummaadhaan wal lolu waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa sana garam goraa kan jedhus wal gaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo waraanni kaabaa mootummaa kanarratti baname mootummaan kuni waraana bilisummaa Oromoo akkasumatti yeroo tokko lolaayi kan jedhus gaaffii guddaadha. Akka waliigalaatti uummata jaarsa hin qabne, uummata hayyuu hin qabne, uummata dubbatee waliin galle ta'anii beektaa akka Oromootti. Uummata guddaa, uummata hayyuun baay'een keessaa biqile, uummata giddugaleessa biyyaarra jiru, uummata leecalloo guddaa qabu ka biyya sanaaf gaaddisa ta'u waan hundaan jechuudha. Uummata hunduu jala hiriiruu qabu ta'uu osoo qabnu akka uummata maayinooritii, uummata moggaatti hayyuun Oromoo baay'eenis akkasitti yaada. Mootummaan kunis uummata kana akkasitti akka uummata maayinooritiitti yaada. Kana keessatti saree wal loltu, diinan loltu jedhanii haala akkasii keessatti uummanni keenya balaa hamaadhaaf akka hin saaxilamne ammallee sodaa guddaatu jira. Baay'ee akka kaleessa kaase hayyooti baay'een dhimma Oromoo irratti koonsernii qaban. Ammallee mootummaan kun gaaffii Oromoo yoo deebise wayyaa fi kufaatiin mootummaa kana Oromoodhaaf sodaadhaa jedhanii osoo mootummaa kana jibbanu, osoo mootummaa kana jibbiinsa osoo hin taane, osoo mootummaa kana mormanuu marii wayyaa fi jedhanii hayyooti baay'een yaada kana dhiyeessu. Carraan marii kun ammallee balbalisaa osoo cufamuu baate baay'ee gaarii natti fakkaata. Adeemsa kanaan balaan uummanni keenyatti deemu baay'ee ulfaataadha. Irra deddeebinee yaada kana kan kaasaa jirruufis sodaa guddaa waan qabnuuf jechuudha. Yaa kallattii gargaraatiin sodaan jiru salphoo miti. Gareen hidhattoota faannoota mootummaan bultii muraasa keessatti barbadeessitu Finfinnee dabalatee bakka akka jeeqa turte amma ilaalchu guutuma guutuutti uummata keekaanii diinii jalqaba Oromoo ta'uu amansiisuu irratti argamu. Tan qofaa miti gareen Shaabiyaa shira akka hojjechaa jiraachuu gabaasota hedduun ba'u irratti argamu. TPLF illeen dhimmoota gargaraa irratti hardhumatti sa'aatii ammaan tan Odeessaa Keejjir kan gubbaatti ittaanaanii pirezidaantii yeroo naannoo Tigraay Dr. Taaddasee Warradee dhimmi jirirratti bal'inaan Jeneraal Taaddasee Warradee dhimmi jirirratti ibsa bal'aa miidiyaalee kennuu irratti argama. Gareen Oromoo ammallee wal nyaachuu irratti argamti. Illiitiin Oromoo rakkoo jidduu isaanii jirti. Furtee atilis amma barcuma argachuu barcuma dhabuu miti. Illiitiin Oromoo walitti dhuftee rakkoo jidduu isaanii jirti. Furtee uummata gara walitti qulqulleessitoo danda'amtu. Carraan jir dhipha jedhettiin irra egaa sadarkaa kanatti illiitiin teenedduun isaanii uummata caala barcuma jaalatti, uummata caala gara jaalatti, uummata caala fedhii dhuunfaa dursitu waan taateef carraan kun jiraachuun isaa baay'ee dhiphaa. Illiitiin Oromoo walitti dhufu baannaan arguma jirra bii balleessiti Oromoon dhumirratti eegi bii balleessite irra baateen booda maali? Wal balleessiftee naftu warri dhiqqaanaaf haalleen garee wal gurmeessi Oromoo nyaachuuf deemtanaan akka nyaatamu noollee shakkiin hin jirtu jedha Abrahaam Yaayuu fudhadhe. Galatoon guyyaa Odeessi keenya guyyaa irraa kanumaan gayoonaa ture guyyaa boodii walitti deebina yeroo gaarii qabaadha.